biyya kana keessatti ilaalchonni baay'ee wannoo ta'an tokkummaa yaadonni wal falmisan baay'ee yoo jiraatanis ifuma akkasii ta'u tokkummaa qofatu nu baasaa jedhanii warri faarsan jira. Sababa salamii dhimma jedhamu hin barbaachisu. Afaan garagaraa dubbachuun addaan nama baasa. Amantaa garagaraa hordofuun sirriidhaa miti. Kanaaf amantaan hundi dhaabbatee amantaa tokko ta'uu qaba. Afaan hundi badee afaan tokko ta'uu qaba. Sabni kan jedhamu kun yoo namallee wanni dhan balleessuu baatan saba wanni jedhamu kun badee tokko ta'uu danda'u ture jiraata. Tokkummaan yoo barbaachise kanaan qofa dhufuu danda'a jedhanii warra amanan jiru. Warri kuni warra aduun baatee itti lixxeedha jecha. Lixuusaa hin beekan jecha. Hin hubatanis lixuusaas hin hubatanii yoo lixxees lixuusaa hin beekanii jecha. Gabaa keessatti yaadni kun gurguramu hin beekan jecha. Akkasumas moo Itoophiyaa kan jedhamu kun ummatuma isaatiin maal akka ta'e beekuudhaaf hin rakkatu jechuudha. Hubachuudhaaf hin rakkatu jechuudha. Walumatti qabaatee mul'amu neecharii dinnaa godhuu jecha. Neecha baay'isal dinnaa godhu. Aduun baatee akkuma baateetti hafteedhanii warra yaadamu. Yookiin lixxee akkuma lixxeetti hafteedhanii warra yaadanidha jechuudha. Kun biyya keenya tokkummaa fiduu hin danda'u jechaadha. Diiguu yoo ta'e malee. Kanaaf warri dhaabbatanii guyyaa guyyaadhaan ammas jechaadha. Seencharii 16, seencharii 19 irratti maal kan uumame kana seencharii 21ffaa 22ffaa fiduudhaaf akkasumatti warri bu'aan warri yaadan jiru jechuudha. Kun baasuu hin danda'u jechaadha. Tootali. Isa kana hin fudhatu jechaadha. Gama biraatti immoo warri biraa kan yaadan maal inni tokko ta'anii jiraachuu wanni jedhamu kun sirriidha miti. Qooqni keenya adda, amantaan keenya adda, sabni keenya adda, ji'ogiraafiin keenya adda. Kanaafin tokkummaa wanni jedhamu kun hin barbaachisu hundi diina. Kanaaf yoo qabaatti baane wayya, yoo fottoqne wayya. Riippaabilikii Somaalee uumne, Riippaabilikii Gaambeellaa uumne, Riippaabilikii Oromoo uumne, Riippaabilikii Maalee uumne wayyaa jedhanii warra ilaalamoo faarsamoo jiru jechuudha. Kanaaf warra hojjetan jechuudha. Isaan kunis tokkoffaa seenaa isaanii dinnaa godhu jechuudha. Tokkummaa keessatti gahee taphatan sana dinnaa godhu jechuudha. Kileemiin godhan jechuudha. Lammaffaa ummata akka ummataatti hundinuu illiitii muraasa laalan ummanni hundinuu diinee jedhanii ilaalu jechuudha. Sadaffaa yeroo ammaatti walitti qabamanii mataansaa jechaadha. Humna walitti fidanii ida'anii beekumsa ida'anii waan qabu hunda ida'anii yeroo gabaabaa keessatti gabaa bal'aa uumanii akka addunyaatti jechaadha. Humna guddaa akka ta'e. Tokkummaan wanni inni fiduu danda'u. Inerjiin inni qabu guddaa ta'uusaa diinaa kan godhan jiru jechaadha. Loojikii diinaa kan godhamu jiru jechuudha. Kanaaf kanarraa ka'ee maal inni kan jedhu leftist rightist kan jedhu warri separatist ta'an leftist warra ta'anidha. Immoo garsiitti onnoo godhu wanni kan jedhamu jira eenyu middle left right maal kan jedhamu isa keessa galuu hin barbaannu. Maalumaafuu kan badhaadhinni barbaadu badhaadhinni kan jedhu maal inni tokkummaa sabummaas eenyummaa sabummaas tokkummaa akka biyyaas nu barbaachisa lamaanuu. Tokkummaanis hin barbaachisa. Lammaffaa eenyummaa sabummaanis hin barbaachisa. Eenyummaa sabummaa keenyas cimsinee tokkummaa keenya cimsuudhaaf wanni hin dhoowwu hin jiru. Federaalawaa kan ta'e, dimokiraatawaa kan ta'e, sabdaneessa kan ta'e, afdaneessa kan ta'e, damdaneessa diinagdee ta'e qabannee deemuu hin dandeenya. Kun guddina hatattamaa fiduudhaaf, guddina qulqullina qabu fiduudhaaf, badhaadhina fiduudhaaf nu gargaaraa jedhee tamanaa jechuudha. Kanarraa lamaan nurraa garaagarummaa qaba jechuudha. Kun ta'u walummaa osoo hin taane kan nu baasu isa kanaa jechuudha. Kan akka ittoo lukkuu sanas waa hundi achi keessa urgooftuun maal wanni isaanii dhabanii barbarree maal qofa sanatu mul'ata jechuudha. Hundumti eenyummaa isaa dhabanii. Isa osoo hin taane kophaatti ba'uudhaanis osoo hin taane akka saalaadii jechuudha. Furuu saalaadii yoo ilaaltan hunda argattu jechuudha. Bifa mataa isaa danda'e qaba, bareedina hin kenna, fayyaadhaaf gaariidha, hundumtuuf daddeen jira, garuu maqaa tokko yaamama iddoo tokkotti jechuudha. Ija kanaan hin danda'ama jedhee yaada jechuudha. Lammaffaa mirga gareef mirga dhuunfaa irratti jechuudha.
warri lixaa yookiin liberals kan jennu kun warra garee kan jedhamu kun theoretical formation dha malee garee kan jedhamu kun saba kan jedhamu kun hin jiru mirgi nama dhuunfaa kabajamnaan gaadha namoonni dhuunfaa tokkoon kabajameef iddoo tokkotti dhufnaan wanni ta'u waan ta'eef hin barbaachisu amanu kanaaf mirgi garee kan jedhamu kan neecharii mataasaa qaba waan ta'eef hin barbaachisu warri amanu garii immoo warra east kan jedhamu kun gareedha malee nama dhuunfaa kan jedhamu jiru garee akkuma waggaa 27 keessatti ilaallee jirra mirgi garee jedhamee numtuu rakkoo yoo qabaate illee jira namni dhuunfaa kan koloofamu yoo ta'e namni dhuunfaa kan hidhamu yoo ta'e namni dhuunfaa qabeenya qabaachuu kan danda'u yoo ta'e immoo rakkoodha jechuudha kanaafin kana lamaan walitti fiduu barbaada jechuudha mirgi garee sin kabajama mirgi dhuunfaa sin kabajama mirgi tokko lamaanuu waliin yoo kabajan walitumanii deemu tokko irraa jechaan addaan baay'is kan laalamu waan taaneef kabajamutu irra jiraate ilaala jechuudha ija kana madaalii kanaan sirriitti fudhatee kan laalu jechuudha Dimokiraasii irratti yoo ta'e garaagarummaan tokko proosiijeriidha. Dimokiraasii jechuun proosiijeriidha. Adeemsa jedhanii warri ilaalan jiru. Lakkii akkasii miti adeemsa miti bu'aa isaati jedhanii kan ilaalan jiru. Adeemsa maalis godhi maalis yoo mo'atte duwwaadha jedhanii warri ilaalan jiru. Kan biraa immoo proosiijerii duwwaadha jedhanii kan ilaalan jiru. Akka paartii badhaadhinaatti immoo adeemsinis bu'aanis walitti jecha. Miizaana eeguu yookiin baalaansii eeguu kan jennu kun beezikali kan jiru waan ta'eef dhimmoota kana irratti xiyyeeffatee kan hojjetu paartiin badhaadhinaa pragmaatik kan jedhamu tokkoffaa dhimmoota kanaan seentarist wanni hin qabaata baalaansii in eegaa lamaanuu walitti wani deemu malee walitti kan bu'anii miti jedhee tamana deemsa hoggootii wanni kana keessattis waa hunda xaaxaan duraanii baakloogiin duraanii dhumuu yoo baatellee fuula duratti inni kun lafa qabachaa yemmuu deemu biyya keenya keessatti dimokiraasii lafa qabachuu hin danda'a jenneeti amanaa ta'uu kan danda'u loojikaalis isa jenneet kan ilaallu jechaadha. Kanaafin kanarraa ilaaluu hin danda'ama. Gama biraatiin daayikootomii jira. Paartiin hundinuu paartiin biroos yoo laalle kaan abbaa qabeenyaatiif kan dhaabbatu jira. Mirga abbaa qabeenyaa. Kaammoo mirga hiyyeessatiif qofa jedhee kan dhaabbatu jira qonnaan bulaadhaaf. Qonnaan bulaa sanaaf hojjetee hin hojjenne waan biraati jechuudha. Fakkeenya fi saaphaan mirga hojjettootaatiif jedheeti. Paawwiin jechuudha. Paartii hojjettoota Itoophiyaadha jechuudha. Paartii kun beezikaalii fedhii faayidaa dafqaan bulaa akkasumas immoo hojjetaa mootummaa eeguudhaaf.